السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتو كبجمتوتا في جلتمتوتا هردفتوتا غبياتو بيكو يوتيوب كيسان غبياتو جچرا غبيامتو بيكما بكم yeroo yerootti meeshaalee Itoophiyaa keessatti argaman gatii isaa fi iddoon itti argamu hunda isin biraan kan gahu akka ta'e ni beektu jechaadha. Guyyaa har'aasi gaafii hedduu keessanii kan ta'e meeshaa tokko Itoophiyaa keessatti gatiin isaa maal akka fakkaatuu fi eessa argachuu akka dandeettan information isaa guutuu qabadhee isiniif dhufee jira. Hanga xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa kenna. Warroon yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel keenyaa dhuftan subscribe gochuu hin dagatina. Warroon miseensa keenya taatan like share gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Kanaafi meeshaalee kana dura gadi dhiifnee fi kana boodas meeshaa biraa yoo barbaadan koottaatii nu gaafadhaa, nuti ammoo isiniif qopheessuudhaaf qophiidha jechaadha. Kanaafi warroon jalqabaaf dhuftan viidiyoolee keenya keessa deddeebi'uudhaan hordofaa. Kanaaf guyyaa har'aasi Arabiyaan Majlisii Itoophiyaa keessatti gatiin isaa meeqa kan jedhu gatii bara kanaatiin akkuma guyyaa kaleessaatiin hin jedhe turtii hamma ammaa keessatti meeshaaleen dabaluun isaa gatiin isaa dabaluun waan hin oolamne waan ta'eef namoonni hedduunis kanuma gaafachaa turtani. Anis kanumarra dhaabbachuudhaan Arabiyaan Majlisiin Itoophiyaa keessatti gatiin isaa maal akka fakkaatuu fi Arabiyaan Majlisii moodela haarawaa ta'ani baay'ee babbareedoo kan ta'an gatii isaa madaalawaa kan ta'ee fi keessattuu wanti isin asirratti hubachuu qabdan wanti viidiyoo kana adda isa godhuu fi Arabiyaan Majlisii kana dura isin dhiyeessirra wanti adda isa godhu meetira hamma barbaadanii bitachuu dandeettan jechaadha. Meetira tokko gatiin meetira tokko dhaabbataa kan ta'e jira. Kanaaf meetira 2 3 hamma 4 hamma 12tu jira. Kana keessa hamma barbaadan hamma bal'ina mana keessanii irratti hundaa'uu fi hamma qarshii qabdan irratti hundaa'uudhaan hamma isiniif ga'u bitachuu ni dandeettan jechaadha. Kana dura akkuma beekamu Arabiyaan Majlisii bitachuu barbaadan meetira 12 fi meetira 6 qofaan argachuu dandeettan jechaadha. Kuni ammoo tuuyyuu meetira 4 yoo barbaadan 3 6 fi hamma 8 illee yoo barbaadan bitachuu ni dandeettan jechaadha. Kanaafi koottaati odeeffannoo kana irraa fayyadamaati meeshaa kana bitadhaa isin jedha. Kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee dhufetti yoo isin seensisee Arabiyaan Majlisiin amma suuraa irratti argaa jirtan kun meeshaa baay'ee tokko bareedaa akkuma argaa jirtani. Darajaan yookaan ammoo sadarkaan isaa 2 jechaadha. Akkuma argaa jirtan erkata garaagaraa baay'ee ofirraa qaba. Meetira baay'eedha kan amma argaa jirtan kun meetira 12. Meeshaa kana meetira 3 yoo barbaadan meetira 4 6 fi 8 yoo barbaadan bitachuu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf kallattiin adda san biraan akka ga'u gatii meetira 1 meetira 6 meetira 8 fi meetira 12 meeqa akka ta'e Arabiyaan Majlisii kana isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf Arabiyaan Majlisii kana osoo hin taane Arabiyaan Majlisii gosa 10 wayi qabadhee dhufee jira. Kanaaf hanga xumuraatti wajjin tura. Kanaaf Arabiyaan Majlisiin amma suuraa irratti argaa jirtan kun meetira tokko yoo barbaadan qarshii 4950 yoo qopheessan meeshaa kana meetira takka gatii kana bitachuu dandeettan. Kanumarra dhaabbachuudhaan meetira 6 meeqa kan jedhu hojjadhee isiniif dhiyaadhe jira jechaadha. Meetira 6 Arabiyaan Majlisii kana barbaadan meetirri 6 isaa qarshii 29,700 jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda gatiin isaas madaalawaadha. Arabiyaan Majlisii kana dura isin dhiyeessarra gatiin isaa gadi bu'aadha jechaadha akka ofii kiyyaatti ilaaletti. Meeshuma kana ta'e meetira 8 warri barbaadan ammoo qarshii 39,600 yoo qopheessitan bitachuu dandeettanii. Haaluma kana fakkaatu meetira 12 warri barbaadan qarshii 59,400 yoo qabaattan meeshaa kana kallattimaan meetira 12 isaa kan amma argaa jirtan guutuu isaa kana bitachuu dandeettan jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Waa'ee meeshaa kana asuma irratti bira yoo darbe kallattimaan Arabiyaan Majlisii taanutti isin dabarsa. Kan amma argaa jirtan kunis dhiifama Arabiyaan Majlisii amma argaa jirtan kunis meeshaa baay'ee tokko bareeda akkuma argaa jirtan kana meetira 12 jechaadha. Guutuun isaa meetira tokko qarshii 4,950 akkuma Arabiyaan Majlisii kan dura isinitti hime kana jechaadha. Meetira 6 barbaadan gatii sana fakkaatuun qarshii 29,700 bitachuu dandeettani. Meetira 8 warri barbaadan qarshii 39,600 yoo bitattan warri meetira 12 barbaadan immoo qarshii 59,400 yoo qopheessitani kallattimaan meeshaa kana bitattanii itti fayyadamuu dandeettan, mana keessanitti ittiin bareechuu dandeettan jechaadha. Haaluma fakkaatuun kan amma argaa jirtan kunis meeshaa baay'ee tokko bareeda. Dizaayinii isaatu halluu isaatu garaagara malee dizaayinii isaa tokkuma, meetira isaas tokkuma, gatiin isaas kanumaan wal fakkaata jechaadha. Dizaayina kana akka filattanii fi kan isin dhiyeesse dizaayina garaagaraatu jira. Gatiin isaas haa wal fakkaatanii malee kanas yoo barbaadan meetirri tokko qarshii 4,950 haaluma kana fakkaatuun kanarraa ka'uudhaan meetira 6 yoo barbaadan qarshii 29,700 bitachuu dandeettan jechaadha. Akkuma dura isin jedhe meetira 8 yoo barbaadan qarshii 39,600 ni bitattanii. Meetira 12 guutuu isaa warri barbaadan akka argaa jirtan kanatti jechaadha. Erkata garaagaraa hedduu ofirraa qaba. Gara duubaatiinis erkatatti erkatamu cimina hedduu kan qabuu fi carqiin isaas baay'ee cimina kan qabu jechaadha. Wanti beekuu qabdani
Arabiyaan majlisii biyya Suudi Arabiyaa irraa dhufe jechaadha. Cimina hedduu qaba. Isa kana bitachuu barbaadan qarshii kuma meetira 12 barbaad qarshii kuma 59,400 yoo qopheessitan bitachuu dandeettan jechaadha. Kunis kan itti aanu Arabiyaan majlisii isuma ta'e halluu biraati gosa baay'ee isiniif dhiyeessee jira jechaadha. Isa kanas yoo barbaadan meetirri tokko qarshii 4,950 akkuma dura isiniin jedhe gatiin isaas kaanii waluma fakkaata meetira 6 yoo barbaadan qarshii 29,700 bitachuu dandeettan jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Hamma bal'ina mana keessanii irratti hundaa'uun meetira 6 12 bitachuu dandeettan gatiin isaa kaanumaan wal fakkaata qarshii 59,400 jechaadha 12 isaa yoo barbaadan. Kunis gatiin isaa sanumaan wal fakkaata kallattimaan gama kanatti yoo isin dabarse meeshaan amma argaa jirtan kun meeshaa baay'ee tokko bareeda dheerina hedduu qaba. Meetira 12 irratti dabarsitanii bitachuu dandeettan 13 4 hamma 15 bitachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf ani qabadhee kan isiniif dhiyaadhe meetira 8 12 qabadhee isiniif dhiyaadhe jira jechaadha. Kanaaf inni amma argaa jirtan kun meetira tokko herrega qarshii 17,700tiin jechaadha. Meeshaa kana meetira meetira 8 ta'uu barbaaddani qarshii 23,600 jechaadha. Meeshichi kun meetira 6 yoo barbaadan qarshii 17,700 isiniin jedheera. Meetira 8 qarshii 23,600 kanuma wal qabatee meetira 12 yoo barbaadan qarshii 35,400 yoo qopheessitan meeshaa kana bitachuu dandeettan jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Haaluma isa fakkaatuun kunis meeshaa baay'ee tokko bareeda gatiin isaas kanuma amma dabarseen wal fakkaata. Meetira 6 yoo barbaadan qarshii 17,700 meetira 8 ta'uu barbaadani qarshii 23,600 akkasumas meetira 12 yoo barbaadan qarshii 35,400 jechaadha. Meeshaan amma argaa jirtan kanas dabalatee inni amma argaa jirtan kun kanaaf meeshaa baay'ee tokko bareeda jechaadha. Kanneen hundarraa kan adda ta'e meeshichi amma argaa jirtan kun baay'ee tokko bareeda diizaayinii isaas kaawwaniin wal dida jechaadha. Akkuma argaa jirtan sadarkaa 2 qaba. Isa kana bitachuu barbaadan herrega meetirri tokko qarshii 4,000tiin bitachuu dandeettan jechaadha. Meetira 6 yoo barbaadan isa kana qarshii 24,000 yoo qopheessan meeshicha kana bitachuu dandeettan jechaadha. Meetira 6 walakkaa isa kana jechaadha. Meetira 8 yoo barbaadan qarshii 32,000 ni bitattu. Meetira 12 guutuu isaa akka amma argaa jirtan kanatti yoo barbaadan ammoo qarshii 48,000 bitachuu dandeettan jechaadha. Baay'ee tokko bareeda. Meetirri isaas carqiin isaa akkasumas ammoo gatiin isaas hedduu tokko madaalawaadha. Kanaaf guutuu isaa akka amma argaa jirtan kanatti bitachuu barbaadan qarshii 48,000 yoo qopheessan haaluma salphaan bitachuu dandeettan jechaadha. Kunis meeshaa baay'ee tokko bareeda kaawwan irraa adda jechaadha. Isa kana bitachuu barbaadan qarshii 29,000 meetira 6 bitachuu barbaadan meetira 8 barbaadan qarshii 39,600 meetira 12 barbaadan qarshii 59,400 yoo qopheessitan meeshicha kana bitachuu itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Haaluma isa fakkaatuun kan amma argaa jirtan kun meeshaa baay'ee tokko bareeda. Guutuu isaa meetira 12 barbaadan qarshii 86,500 jechaadha. Cimina hedduu qaba. Lafarras dheerina hedduu qaba. Kanumarra dhaabbachuudhaan walakkaa isaa 12 meetira 6 yoo barbaadan qarshii 43,000 bitachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf meeshaa baay'ee tokko bareeda. Walakkaa isaa meetira 6 qarshii 43,000 bitachuu dandeettan jechaadha. Haaluma isa fakkaatuun kan amma argaa jirtan kunis meeshaa baay'ee tokko bareeda. Qarshii 17,700 meetira 6 bitachuu dandeettan jechaadha. Walakkaa kan amma argaa jirtanii guutuu kana bitachuu barbaadan ammoo qarshii 35,400 qopheessitan guutuu isaa akka amma argaa jirtan kanatti bittanii mana keessaniin guuttanii bareechiftanii itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha. Isuma kana meetira 8 yoo barbaadan qarshii 23,600 yoo qopheessitan bitachuu dandeettan jechaadha. Kunis isuma kana ta'eetiin bifa biraati jechaadha. Diizaayinii isaa wal fakkaata. Kan lamaan keessaa filattanii kan kana dura achi fuula itti aanu irratti ilaalle keessaa filattanii bitachuu dandeettan jechaadha. Qarshii 17,700 meetira 6 guutuu isaa barbaadan qarshii 35,400 bitachuu dandeettan jechaadha. Haaluma isa fakkaatuun kan amma argaa jirtan kun meeshaa ajaa'ibaati. Bareedina hedduu qaba. Dheerinas qaba. Meetira 12 guutuun isaa meetira tokko qarshii 4,500 herreeguu ni dandeettan jechaadha. Bifa kanaan herreeddanii bitachuu dandeettani. Meeshaa ajaa'ibaati. Guutuu isaa meeqa akka dhufu herreeddanii irra gahuu dandeettan jechaadha. Kanumarra dhaabbachuudhaan meetira 12 barbaadan qarshii 48,000 jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Guutuu isaa qarshii 48,000 gimmaasha walakkaa isaa yoo barbaadan qarshii 1,000 meetira 6 jechaadha. Walakkaan isaa qarshii 24,000 bitattanii itti fayyadamuu dandeettanii meeshaa baay'ee tokko bareeda jechaadha.
kunis meeshaa ajaa'ibaati namoonni Arabiyaa Majliisii gatiin isaa ol kaa'atan bitachuu hin dandeenye kana bitattanii itti fayyadamuu dandeettan jechaadha. Kunis bareeda mitira tokko herreega qarshii 1,600 jechaadha. Mitira 6 oo barbaadan qarshii 9,600 bitachuu dandeettanii mitira 8 oo barbaadan qarshii 12,800 yoo ta'u mitirri 12 qarshii 19,200 bitachuu dandeettan jechaadha. Meeshaa bareeda. Kanaaf gatii kanaan guutuu isaa qarshii 19,200 bitachuu dandeettan jechaadha. Kunis isumaan wal fakkaata. Kunis meeshaa baay'ee tokko bareeda. Guutuu isaa yoo barbaadan qarshii 27,600 bitachuu dandeettanii walakkaa isa kana barbaadan qarshii 13,800 bitachuu dandeettan jechaadha. Kan amma suuraa irratti argaa jirtan kana meetira kana oliif kana gadis bitachuu barbaadan meetira tokko herreega qarshii 2,300tiin bitachuu dandeettan jechaadha. Namoonni meetira 2 barbaadan fakkeenyaaf meetira tokko qarshii 2,300 meetira 2 barbaadan qarshii 4,600 bitachuu dandeettan jechaadha. Meetira tokko qarshii 2,300 waan ta'eef kanaaf guutuu isaa akka argaa jirtan kanatti qarshii 27,600 yoo qopheessitan bitachuu dandeettani walakkaa isaa yoo barbaadan qarshii 13,800 yoo qopheessitan bitachuu dandeettan jechaadha. Haaluma isa fakkaatuun kan amma argaa jirtan kunis meeshaa ajaa'ibaati bareedina hedduu qaba. Meetira tokko barbaadan qarshii 1,500 bitachuu dandeettan jechaadha. Qarshii 1,500 kanaan herreedanii hamma meetira barbaadanii hamma manni keessan gahu bitachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf meetira 6, 8 fi 12 yoo laalle meetira 6 yoo barbaadan qarshii 9,000 bitachuu dandeettani meeshicha kana jechaadha. Meetira 8 yoo barbaadan qarshii 12,000 bitachuu dandeettani. Meetira 12 guutuu isaa akka amma argaa jirtan kanatti mana keessaniin bareechisuu yoo barbaadan qarshii 18,000 yoo qopheessitan meeshaa kana kallattimaan guyyoota muraasaa booda harka keessaniin gaattanii itti fayyadamuu jireenya keessanii ittiin geggeessuu dandeettan jechaadha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma hangamma hordofaa turtanii odeeffannoo wajjin ani Ibraahim Buriiti. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu.